Keessan jalqaba himaa. Actually Masfin Lammaa Galataatiin jedhama. Masfin Lammaa Galataatiin jedhama. Masfin Lammaa Galataa jedhamtu. Beenteen jaallattanii, beenteetumaa turtanii, har'a immoo maal akkasiin fiden beektanii, eegalgaltanii immoo gadi ba'uun dadhabee jettan. Kanaan dura waldaan diigaa turee, warra beentee shimalaa nan tumaa turee jettan achirratti kana addaan sin gochisiisi itti fufaa. Iyyee beentee baay'ee reebaa. Eeshi. Sagal shantamii saddeetittan dhaladhee waggaa 56. Okay. Umurii kiyya kana keessatti guyyaa tokko beentee wajjin diskasii godheen beeku. Eeshi. Silumaa arguun barbaadu. Beentee. Ortodoksii Tawaahidoo Beetakiristaanii keessatti waggaa 12 daaqonii ta'ee qaddaseera. Eeshi. Amma waan tokkotu sammuu kiyya keessatti natti dhagahamee tan ifama sin gaafachuu barbaade malee dubbachuudha homaa seensi naa kenna. Maaliif waaqayyo isin waaqeffattan kana jarri isinis waaqessanatti fakkaata. Jaran isaan reebaa ture san jechuudha. Isin asitti oduu ifama gaafadhee waaqayyo ifama naaf godhe jedhee tayyaadha. Biqiltuu godha waaqayyo. At least waaqayyo ifama akka naa godhu only 100% uma shakkii qabu. Yoon warra asii gaafadhee beentee warra baadiyyaadhaa tumaa ture sun waaqayyo dhiifama naa godha akka jedhu yaada keessan. Sababa kanaafuu isaan taatanii namuma waaqayyoo taataniitu dhiifama akka naa gootan maqaa waaqayyoo kan isin gaafadhu. Duraan dursee kanan isin gaafachuu barbaade himaan anoo waaqayyo dhiifama akka naa godhu mashaqii qabu. Kanaafuu dhiifama naa gootaniirtu dhiifama gochuu keessan harkaan agarsiisa. Ani har'a lallaba kanas dhaggeeffachaa tan ture gara qalbii kiyyaa hoon deebi'u roobni roobee caamni hoo itti ba'u aarri tokko lafarraan ka'u sammuu kiyyarraa akkasitti narraa ka'ee hoo deebi'u. Ifin nama jiraachuu barbaadu miti. Namni fuula laalaa waaqayyo laphuudha. Uffachuu habarii kiyyaa danda'inaa. Sida fuula laban dhaggeeffachaa san ture. Waaqayyo wajjin yoo taane malee dhiisii keenyas ona, manni keenyas ona. Kan jedhas baay'ee lafa kiyya ture. Kanas na dhageechisuuf na fide natti fakkaata. Isiniif ni waaqayyo dubbatee alatti natti fakkaata. Maaliif umriin amma kana ga'utti waaqayyo wajjin ta'ee toon beeku. Sinumaan beekan waaqayyoodha. Garuu waaqayyo har'a akkan isa garuu na godhe natti fakkaata. Ameen, 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 ameen. Iskaavaataris, loodaris operating godhan. Operatari Giraagaadiyoos Chaayinaa Teeknogiraan baay'ee kaampaanii baay'ee hojjedheera. Garuu yeroodhaan naa kaffalamas qarshii nan argadha. Garuu umrii kiyya keessatti gaafa tokko gammadee hin beeku. Har'a kan bahe at least kan isinitti beekanan dhaabuu barbaada. Har'a kan bahe ani lubbuu kiyya hin barbaadu. Ofan balleechaan deemaa jira. Isin sobuu hin danda'ama, waaqayyo sobuu hin danda'ama. Har'a umrii kiyya keessatti guyyaa akka har'aa ofitti murteessan beeku. Garuu waaqayyo ani jibbu ofitti namni ta'e ni jiraata. COVID
sagal kun egagali ji'a torba hojii hojjedheera. Egasanii Abeera Takla Birhaanaan ba'ee hojiin isaa lookoo godhuudhaanis lookoo godhee kaampaanii baay'ee appilaayin godhaa garuu na yaamuu danda'an. Maal akka ta'e dhubbuu koo beeku. Amma hoon sammuu kiyyaa yaadu garuu na barsiisee Waaqayyo ofitti namoota natti fakkaata. Kanaafuu waa'ee akkaawuntiis kaasaniitu fudhattoota dhiyeessan jechuudha. Akkaawuntii oneera. Waaqayyo garuu waa'ee akkaawuntiis kaasee waa'ee onummaatis kaasee waan hundaadhaan taasisee Waaqayyo ofitti na buteera. Waan dhabbee kiyyaa taasisee taasa'aara. Akkaawuntii kiyyarra qarshii 26 jira. Saantii bobba'ee wajjin jechuudha. Agasanitti laaqee dhiira ijoollee kiyyaa, maatii kiyyaa. Saniin boodas qarshiin koo dhumnaanis meeshaa mana keessaa gurguree laadheera. Amma wannan gurgurus hin qabu, ofan gurguruu ba'e. Ofan konkolaataa jiran of buusaa yookaan karaa labatiisa guddaa kanarraa of gallakkisaa yookaan bosona seenee tanan of cicciree qabatuu biyya kanaan of fayyadee tanan deema. Garuu rooba natti rooba. Roobaa jedhee tanis seenee natti fakkaata. Kaabjuutitti natti dhaqama. Roobaan akeekee Waaqayyoon argate. Kareessaa isa dhumaa inni jaaffaan mucaan kiyyaa inudha waggaa tokkoof ji'a afur. Haati hunda nyaattee hoosisuudhaan hin qabneef isheen akkanatti ciifti fi inni akkanatti reeba. Of keessaa hin boo'ee akkasumatti bulee harkanii nan bahe iddoo jiru beeku. Garuu egaa Waaqayyoodhaan waliin gale immoo Waaqayyo karaa kiyya naa bana. Waan tokkos hin gaafadha. Waaqayyo dhibama akkanaa godhe beeka. Ijoollee jaanan qabaa. Anaafis naa kadhaa. Ijoollee kiyyaa naa kadhaa. Waaqayyo araara akka mana kootitti buusu. Ijoollee kiyya beelaan akka arguun barbaadu jedhee tanan fajjeessu barbaade malee ijoollee kiyyaan nan barbaachisa. Kanaafuu naa kadhadhaa addaa keessan abbaan daabboo bituu dadhabee maal godhe ijoollee isaatti jedhee tanan kan walitti murteesse Waaqayyo dhiifama naa godheera. Isinis dhiifama naa gootanii Waaqayyo naa kadhadhaa waan barbaadu. Giraata Yesuus mee waan hundumaa dursaatii asuma dhaabadhaa asuma tura waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon galateeffadhaa mee. Mee ammallee dabalaa galateeffadhaa fi nama dhibagaa Waaqayyo hojiirra jira. Isa hojiirra jiru Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. As deebi'ee ammal tokko waan sin gaafadha. Beentee ta'uu hin barbaaddu? Hin boo'inaati beentee ta'uu hin barbaaddu? Nan barbaade isa namoota nan ta'an. Waa. Jiraata Yesuus. Mee ammallee galateeffadhaa Waaqayyo nu gaala. Okay. Ol ka'a dhabadhaa. Hin boo'inaa rakkoon qabu. Kaa jilbeenfadhaa mataa ol qabadhaa. Fedhii keessaniin ta'uu barbaaddu? Eeyyuuti. Beenteen dabadabadhanii shimalaaniin mana ishee diigee fixedhanii waggaa 50 meeqa dhanama? Yaa ammarraatti beentee dubbisee hin beeku. Mana beentee zilixee hin beeku. Har'a maal akkas na fide hin beeku. Jarana waa tokko isinitti Waaqayyo hojiirra jira. Al tokko kirrii masqaliin jaallannu hundi keenya kirrii gurraacha kun hunduu ortodoksiin kirrii gurraacha keeyyataa
Anis akkuma keessan gadaamittan guddadhe kirrii gurraacha jechuun ati bara baraan biyya lafaatiif kaadhimamteetta jechuudha. Ortodoksii hunduu kirrii gurraacha keeyata. Gaafa kiristinnaa ka'u keeyata bara baraan hafuura biyya lafaatiin qabamteetta jechuudha. Kirrii gurraachi isinirraa sacitu. Kuttanii waa galata fidaa Waaqayyoodhaaf. Harka keessan lachuu ol fuudhaa. Yaa Waaqayyo jedhaa. Jedhaa. Beekaa utuun beekinis kanan si yakke yakka gosa dhokataa isa mul'ataa ati naa dhiisi yaa seexanaa yaa biyya lafaa an si ganeera anarraa kaasee kan Yesuusi aniif ati homaayyuu walitti hin qabnu si ganeera maqaa Yesuusiin. Waa! Galata fidaa Waaqayyoodhaaf. Amma sana duukaa jedhaa yaa Waaqayyo, yaa Waaqayyo, cubbuu koo waan naa dhiifteef saba keetti, ijoollota keetti waan na dabalteef galanni siif haa ta'u. Maqaa koo galmee jal'ootaa irraa, galmee badiisaa irraa waan hatteef galmee ijoollee keetti waan na dabalteef mootummaa bara baraaf waan na qopheessiteef dhiiga ilma kee Yesuusiin jireenya koo waan boojiteef galanni siif haa ta'u. Galateeffadhaa fi jedhaa dhaabadhaa. Maqaan keessa jetta Masfin na ilaalaa ka itti fufnee isin gargaarraa. Ana qarshii 2,000 isiniif kenna. Namoonni kun immoo amma danda'an isiniif kenna. 2,000 isiniif kenna. Isaan lafa buusaa. Timbane Ufumaya bebua aha Yom nabu fatibawa Nini kona kolane aha Anusasna timbane Ufumaya bebua aha Yom nabu fatibawa Nanya chufu tulivokizu Goftaran arkaba ennufe Dino tanya tamunko inafe Irranafe 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 Galatasa anafar satifufe Irranafe 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 Galatasa anafar satifufe Rigitani akane narinjabne Milkika galamas natibabne Mulata kudasu ganapade Ganera bitai satigale Irranafe Sina kuna jira namate Gafta koga bade talafake Isana barbade wamija Mafane debia Irranafe, 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 Irranafe,
sitti fufee irraa dhufee Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Buleettiin keenya achi baay'ee gaddi jettee moobaayilii hin qaban yoo ta'e moobaayilii kosuma tachii guddaa qabadhu kanan kennaa fi moobaayilii akka isaan hin qabne naa qabadhu jettee qarshii nama kenneef yaani kan koon kennee fi kan waldaa miti waldaanis nus kennaa hin laannaa fi eessa jiraatu eessa manni isaanii eessaa dhufanii deebi'ee dhufuu danda'u amantiitti cimanii dhaabachuu danda'u isiniin jedhu eessaa dhuftan isin? Manni keessan eessa? Masfin Lammaa Galataa dhalooti keessan Arsiidha? Okay. Arsiitti dhalatanii guddatanii amma Xaafoo jiraatu. Amma Xaafoo dhumaa dhuftan? Halkan baatan? Of ajjeesuudhaaf baatan? Takka saba kana dhuftanii hin beektan? Dhuftanii hin beektan? Maal akka wal signalchiis hin beektan? Hin beektan. Jiraata Yesuus. Wanti Waaqa seera qabeessa qabu maqaan isaanii sirriimaa Arsiitti dhalatanii Xaafoo jiraatu. Of ajjeesuuf kan bahe anas dhufuuf hin baane. Ijoollee ja'an qabaa waan nyaattu waan isheen dhabdee kan of ajjeesuu bahee beenxee immoo hin jaalladhu. Namichi lallabe immoo gaafa lallabe waaqa malee sayyuu hin geessan jedhee harki hin jiru ilaata. Okay, waldaan meeqa laattuuf mataan maneen dhuftanii dubbachuu dandeessu? Kadiroo Laggaa'ee boordi sabsaabii waldaa Alam Birhaan harkaan gara kanatti waamnu. Mataan manee harkaan paasteriitu qabee Attam jirtu maal garasii garanatti haasoftaa iddoo maree malee ani kophaa kophaaniin murteessu wanta hin qabneef isaan sun jiruu deemsisoodha paasterii haa ta'an malee isaan immoo abbaa mul'ataati ijaarsa waldaati kanaaf waliin mari'an isa isinitti ibsuu barbaadeera. Waaqayyoof galatti Waaqayyo yeroo mana isaaniitii isaan baase Waaqayyo namaaf gadda namatu hin beeku yeroo mana isaaniitii isaan baase lubbuu isaanii duwwaatu hin ta'in lubbuu maatii isaanii hambisuu barbaadeetti. Kanaaf mana isaan baase Waaqayyo. Nummoo nama Waaqayyooti hin gaddina akka nama Waaqayyoo tokkootti. Kanaaf ani kan na dhibe waldaan kun kan na dhibe waan hundumaa caalaa namoota rakkataatiif akkasiin hoo'itan isa kana kan nama boosisu kan nama gammachiisu isa kana. Amma karaa wal dhiibaa turtan gargaarsaaf waaqumti waaqarraa isin haa eebbisu. Waaqayyo isin hin rakkisin. Dhalli keessan hin rakkatin. Bara keessanitti rakkina ija keessaniin hin argina. Kennaa malee namarraa hin fudhatinaa hin hawwina. Namni isin haawu. Lafa deemtanitti Waaqayyo immoo bantii Waaqaa banee isiniif haa kennu. Eebba isin irratti dhangalaasu. Kanatu natti tole anaan hafuu isaanii caalaa dirmachuu keessattuu natti tole. Dirmachuu namaaf hoo'itan. Waldaa kana kan garaa nama mursiifne waldaa kana. Kanaaf waldaan akka waldaatti nuyi rakkina isaaniitii fuuldurattis bukkee dhaabannaa 5,000 laannaa fi ammallee yaa foorichaa galateeffadha. Ammallee galateeffadha Waaqayyoon. Okay, amantoonni meeqa buusanii dirroo? Mootii nu gadi. Moobaayilii qabdu? Hin qabdan? Hin tabalaashaati? Hin hojjettu? Ani mucaa kanaan maaliin jedheeni
mobaayiliin kenniniifi waama keessa jiru kenniifi jedhe maaliif barattuudha maatii ishee bira hin jirtu isheen garuu kennuudhuma qabaa jettee harkaan simaddaa galtee alaattuuf. Achuma walbayi kennuudha. Kana malee qabdu isheenis barattuudha atumti kennuudha. SIM kaardii keessaa baafattee harkaan jiru alaattuu fi Dunnoon Yesus anaan hin dhufine situ jaree sidaa seenaa koo. amma buusii buusaa turtanii waaqa sinaa eebbisu maayikii dirroodha kenni dirroon sinitti himtee laattii fi Buusii nama saabame mana maalalli isaa kuma shanii dhibba tokkoof afurtamii sagalidha. Gooftaan booddee sirreessitaa fi harkaan qarshii isaanii fudhatanii walumaa galatti qarshii 12,100 ol argatanii waaqayyo galateeffachuu. Bakka nagaan dhuftanii silkii keessan boordii kennaa booddee isin gargaarraa biirootti nu eegaa nu dubbisaa isiniin jecha harkaan geggeessinu. Waa iyyaa beericha ammallee waaqayyoon galateeffadha. Ammallee iyyaa beericha galateeffadha waaqayyoon. Isa nama akkasii isin godhee isinumti waaqayyo nama isin godhee hiyyeessa bukkee akka dhaabattan isa godhee waaqayyoof galanni guddaadha. Hundi keenya nuti tolee miti guutee miti nuumaan isa rakkataa iyyuu nama gargaaru isa godhe waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Asuma irratti xumurraa eebbifamaa harka ol kaafnee kadhannaa.